Mee har'aan si haa gaafadhu torbeen akkam ture si bira? Goonni lamaan darban kunniin akkuma duratti jennee Gazaa keessatti yeroo hedduu ulfaataa ture. Gaazexeessitoota hedduutu bakka kanatti lubbuu isaanii dhabee Akka addunyaatti torbee gammachuuti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya sagantaan keenya kan simboodha. Torbee kanas akkuma turee darbee sagantaalee mimmiidhagoo ta'an of keessatti qabatee aniif obboleessi keessan Naafil torbee kanas isinii miidhagsuudhaaf miira haarawaan walitti dachanii jirra. Baga nagaa walitti dachanii kanaafil. baga nagaan nu eedanii baga nagaan nu eedan hordoftoonnis. Daawwattoonni keenya sagantaa keenya kan simboo kana torbee torbeetti sirriitti eegu keessattuu immoo wantoonni sagantaaleen kun of keessatti qabatan mata dureelee asirratti kaafnu mata dureelee hawaasa keenya keessatti ka'uu qaban jennee yaadnudha kan asirratti aniifatii yookaan immoo sagantaa kan irratti kaasnu jechuudha. Kanaaf sagantaan simboodhaa daawwattoota keenya biratti hawwiidhaan kan eegamu torbeeraa torbeetti kan namoonni hundinuu mana mana isaanii ta'aniitiin guyyaa akkarraa kana daawwachuudhaaf TV isaanii banatanii yookaan immoo karaa YouTubeedhaan nu daawwachuudhaaf hundi keenya maatiin keenya hundinuu qophaa'ee jira jechuudha. Akkana hordoftoota keenya egaa nutis akka isin nu eedan beeynee sagantaa simboo keenya torbaan isin biraan geenyu qopheeffannee miidhagfannee dhufnee jira jennaan. Yeroo hundammoo deddeebi'aniiti maatii keenyaa wal gahuun nuti asitti wal gahuun kuni keerii guddaadha. Akkuma isin dura baratame shukrii rabbii galchine jalqabna. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbil aalamiin. Egaa daawwattoonni keenyas waan duraa eeganii. Egaa akkuma baratame gama sagantaa keenyaa osoo hin seenin dura akka barannetti odeeffannoo torbaan kanaa torbeen akkamitti taree wal jijjiirra. Mee har'aan si haa gaafadhu torbeen akkam ture si bira? Wallahi torbeen kun akka biyya keenya qofa kan akka dhuunfaa kootti miti akka addunyaatti torbee gammachuuti. Maaliif obboleewwan keenya Gazaadha. Almost waggaa lamaa oliif dhiyeenya kana jechuudha. Waggaa lamaan kan dhiyeenya kanaatiin malee uummanni kun achiin durallee cunqursaa hedduu keessa tureera. Oktoobarii torbarraa eegaleetiin naannoon sun uummanni Gazaadha. Uummanni Falastiin guututti cinqaa guddaa keessa kan jiru. Namni hundinuu jiraachuudhaaf gaaraantiin qabu. Konfartiin qabu halkan hirriba isaa rafuudhaaf keessa immoo darbeetiin ji'oottan muraasa amma darban kanneen keessatti uummanni Gazaadhaa beellan tolcheetiin hedduu dararamaa kan turedha. Rabbiin immoo san keessaa uummata kana baasee uummanni Gazaadhaa amma yeroo ammaa kana waraanni dhaabatee gammachuu isaanii ibsataa jiran namoonni mana hidhaa jiran almost umrii keenya namoonni mana hidhaatti dabarsan mana hidhaarraa yeroo bahan agarra. Kun wallahi gammachuu uummata Gazaa qofa osoo hin ta'in gammachuu uummata addunyaati. Maaliif namni haa xiqqaatu haa guddatu akka addunyaatti akka biyya keenyaatti illee namni waan danda'uun uummanni kun akka cinqaa kana keessaa bahuuf waan danda'uun deeggarsa taasisaa ture. Deeggarsi miinimamiin immoo du'aayiidha. Namoonni du'aayiidhaan uummata Gazaa kana yaadataa turtan hundi keessanuu baga gammaddan jenna. Maaliif gammachuun uummata musliimaa gammachuun uummata Gazaadhaa guutuun gammachuu uummata musliimaa addunyaa kanaatti waan ta'eef jechuudha Naafil. Akkasii wayita musliimii tokko achii dhukkubsatu musliimaas jirrutti dhukkubsata musliimii qaama tokko waan ta'eef wanti beekamuu qabu immoo lolli Gazaa waan umrii keenya duraati. Manni Gazaa cunqurfamuun du'uun ajjeefamuun kan eegale waan umrii keenya duraati yeroo dheeraa kanarra ture daa'imman kumaatamaan lakkaa'aman dubartii namni dhiiraa dargaggeessi gaazexeessitoota hedduutu bakka kanatti lubbuu isaanii dhabee doktoroota hedduu ogeeyyan fayyaa hedduu lubbuu isaanii dhabee mana barumsaa hedduu diigamee yuunivarsiitii hedduu diigamee masjiida hedduu diigamee manni kumaatamaan lakkaa'amu manni jireenyaa diigamee magaalaan guututti barbadooftee waan akkaanii namummaan namni akkamitti akkana godha. Namni kana godhu namummaa qaba waan gocha nama jechiisu wayiiti uummata Gazaa rabbiin bilisummaa tana daangaa ta'e hin qabne isaanii haa godhu. Jennee du'aa'ii goonaaf namni hunduu amma hordoftoonni keenyas du'aa'iidhaan wanni dandeenyu wanni guddoon du'aa'iidha wanni du'aa'ii caaltan jirtu du'aa'iidhaan salaata hunda keessatti akka isaan yaadannu hordoftoota keenyaaf dhama. Ammas wanti uummata Gazaa kun waraanatu dhaabate malee guututti magaalaa biyyi Falastiin kun ardii musliimaati. Israa'eliin bara 1948 dhufteetiin kan naannoo sanarratti iddoo xiqqoo qabatteetiin akka biyyaatti hundooftee achirraa lafa babal'ifataa dhufteetiin most lafa guututti jechuun danda'ama. Lafa ardii Falastiin kan maqaa babal'ifannaatiin weerara lafaatiin kan fudhataa turte jechuudha. Kun immoo rabbiin hin bulu hin turu nasrii uummata kanaa ni fida. Ardiin Israa'el
ardiin Israa'el kan aslii hin qabne asliin qabu beekee Israa'el naannoo sanitti asliin isii hin beekamu. Umrii waggaa 10 hin guunne waggaa 100 hin guunnedha kan qabdu Falastiin Israa'el jechuudha. Kanaaf Rabbiin uummata Gazzaa kana lafti isaan irraa fudhatame guutuun deebi'ee fi hamileen isaanii kan cabe hundi isaaniitu Rabbiin namoota du'an Rabbiin jannataan haa qananiisu akkasumas warroota isaanii maatiiwwan isaanii jaalalleewwan isaanii addunyaa kanarratti hafan Rabbiin immoo faanuma isaaniiti kan deemsisu maaliidhaa fi uummanni Gazzaadhaa yeroo dhalatu shahiida ta'uudhaaf kan dhalatu maaliif daa'imman umrii amma fakkeenyaaf dhaloonni amma Gazzaa keessa jiru waraana ala waan biraata kan beeku iyyuu waraana kan ala waan biraata kan beeku kanaaf jecha immoo yeroo dhalatanii yeroo guddachuu eegalan daa'imman Gazzaa keessa jiran kaayyoon isaanii dheeraa miti iyyuu maaliif yoomiin akka du'an waan hin beekamneef kaayyoon isaanii jannata galuu qofa yookaan immoo shahidummaa sadarkaa shahidummaa argachuu qofaadha. Kanaaf wallaahi haa xiqqaatu haa guddatu wantoonni torbee darbee kana keessa raawwatame kun waan hedduu nama gammachiisudha. Uummanni kun cinqaa guddaa keessa tureera waggaa lamaan darban kanneen cinqaa guddaa cinqaa hammana jabna keessa tureera. Isarraa immoo hamma takka boqonnaa argachuudhaaf kun gammachuun isaan ibsatan immoo nutiin fiil godhuu hin dandeenyu. Gammachuu guddaadha. Uummanni Gazzaa mallattoo cichoominaati. Waan si ajaa'ibu haati takka. Mee fakkeenyaaf lolli Gazzaa umrii keenya dura eegale jennee yoo dubbannu taate lola kana keessatti dirree waraanaa irratti haati akkamitti ilma dhaluuf hamilee godhatti jettee yoo of gaafatte haadha takkatu deebii kana kenne addunyaa guutuudhaaf. Akkamitti hamilee godhatanii lola kana keessatti waraana kana keessatti osoo asiin boombii manni diigamu osoo asiin ilmaan kun asiin duutu isiin asiin ilma dhalti. Maaliif jennaani ilmaan shahiidee dhaluuf. Jannata keessatti shafaa ittiin argachuuf shahiidee dhaluu barbaadaa jetti. Sigalee kaayyummaan isiin ilma dhaltuufu jiraatee baratee digirii qabatee dalagaa godhatee mana gaarii keessa jiraatee isiillee mana gaarii ijaaree fi jiruu gaarii akka jiraachisu osoo hin ta'in guddatee dhalatee bilisummaa biyya isaa fida yookaan shahiidee ta'a. Dhimma nasru dhimma shahaadaa jedhanii yookaan nasrii fidan yookaan shahiidee ta'an. Lamaanuma kanaaf kaayyoon haati ilma dhaltuuf Gazzaa keessatti yookaan nasrii fiduuf yookaan shahiidee ta'uuf gootowwan hedduudha ka waraana kana keessa dhabaman gootota hunda san keessaa immoo akka mataatitti kan hordoftoonni keenyas namni hundi beeku Yahyaa Sinwaar torban kana keessa waggaa tokkoffaa isaa guute waggaa har'aati Yahyaa Sinwaar kan waraana Israa'eliitiin Gazzaa keessatti ajjeefame gootota hedduu dhabne. Galee fiilmii ilaallan waan isa ajaa'ibu yeroo waraana Gazzaa san laalu gama miidiyaatiin fiilmii fakkaata bara. Dhiigni akkasii jigu suni dhiiguma ilma namaa irraa jiisu jechisiisa galee gootowwan sunniin ammoo akka Yahyaa Sinwaar sun ammoo goota fiilmii keessatti ilaalu dhugaan lafarra jiran. Fiilmiin iskiriiptiidhaan barreeffamee dalagamaa miti. Iskiriiptiin hin barreeffamin jireenya dhugaa fiilmii fakkaatu. Goota dhugaa goota fiilmii keessaa san kan lafarra jiru jechuudha. Yahyaa Sinwaar. Gootota akkana kumaatamaan qabnaa fakkeenya cichoominaati warri Gazzaa. Wallahi naafila qabxii bareedaadha kan kaafte waggoonni lamaan darban kunniin akkuma duratti jennee Gazzaa keessatti yeroo hedduu ulfaataa ture keessattuu immoo haawwatiidhaaf yeroo ulfaataa ture isaan keessaa immoo nuti hundi kan yaadannu yeroo dhiyoo kanaa kan ta'e dubartiin hospitaalatti Dooktar Taatee Dallaguu akka keessattuu immoo daa'imman sababa gamoon diigamuudhaan sababa rookeetiin gamoo irratti bu'eetiin mana diiguudhaan daa'imman miidhamanii hospitaala dhufanii yaallotti kan argamtudha. Carraa ta'e immoo osoo hospitaalatti hojii wal fakkaataa irra jirtu yeroo tokkoon haleellaan tokko raawwatee ture magaalaa Gazzaa keessatti ijoolleen isii manaa qabdu guutuun isii jechuudha. Shahiida taateetiin isii bira dhuftee beeki hospitaalatti jechuudha. Namni kun gara fuuldura jannata keessatti rabbii wajjin hisaaba akkamii taasisa wallahi mee yaadime wallahi uummanni Gazzaa kun uummata addunyaa kanaaf uummata fakkeenya guddaa ta'udha. Uummata akkuma jetti uummata mallattoo cichoominaa mallattoo ejjennoodhaa. Mallattoo kaayyoodhaati uummanni Gazzaadhaa. Kanaaf rabbiin warroota du'an shahidummaadhaan warroota asirra deeman rabbiin guutuutti jannata haa qananiisuni warroota immoo duniyaa irratti hafanii jiran rabbiin jajjabina haa kennuufi jannatiin kan bira dabaru. Inshallah akkasii nageenya amma waliigaltee nageenya mallattaa'e kan ammoo kan walitti fufuu fi kan amma boodas nagaa ta'u rabbiin isaanii haa godhu jenna. Daawwattoonni keenyas nu eeguu jiranii sagantaa keenya kan siiboo torbee kanaa keessaa sagantaa oolmaa affeerree walitti dachanuka. Hayyee daawwattoota keenya sagantaa oolmaa keenya daawwannee walitti deebinaa nurraa fagaatinaa turtii gaarii.